eegalerra kitaaba biizinasa ittiin hojjechuu maal biizinasa hojjechuun haraami kitaaba akkanaa barreessuun bar hidhaa taa'eetiin waan hin dalagu dhabeeti malee osoo ala taa'ee waggaa lama faana irraa fixuu danda'a ture hangas xaartee yoon biizinasa ittiin hojjedhee nama bar kitaaba barreessuun jiraachuu jira nama hatu discourage godha nama dalagatu encourage godha jiran warra siyaasaa kanaan hoggaanii dalagate aboo yoo dukkaana banate hin jeenaan dukkaana haa banatu dhoortoodhaan akkasin irraa hin jiraanne namni rakkoon tokko numaa ka uumame namni miskiinummaa keessaa bahuuf jecha siyaasa seenaa siyaasaa san mala ittiin jiraatu godhata kanaaf namni siyaasaa dalagatuu hin qabu yaanni josuun yeroo hedduun hin dhagaa Jawaar bileenera maali osoon nagadetti beekee ittiin dalagadhee rakkoo irraa hin qabu alhamdulillah garuu I have my own means of income I work kitaaballee akka gaarii gurgurree jarrillee facaasanii yoo inni godhanis akka gaarii gurgurree we have a plan kitaaba biraallee kan dhufu jira I think baasii asirraa waan irraa argannu cinaa dhuunfaaf cinaa immoo kitaaba itti aanu maxxansiisuudhaaf deemna gaafin ati kaaftu kun yeroo hunduu inni ka'uuf akka waan barra you know there is something weird about Ethiopian political discourse entrepreneurship should be encouraged not discouraged how do you want to shame somebody for working to earn money while encouraging somebody who robs a country in broad daylight so I think that need to end inumaa naggaadonni keenya siyaasa seenuu qaban wanni siyaasa tabbateenya balleessee daraqno politikaa ጓዶች ኢትዮጵያ ፖለቲካ ደረቅ ነው የፋራ ፖለቲካ ነው ነጋዴው የለበትም ኢንጂነሩ የለበትም ሐኪሙ የለበትም ቲዮሪ የሚያውቅ ብቻ ነው በብዛት ያለበት so practically wanni politikaan keenya drive the ideological ta'uuf keessaa tokko practical waan deemu jiru amma wanuma ijoollee namaan gora jiru kana hojjettu ilaaltan do you think if they osoo nagadanii jiraatanii amma duroo beeytan amma naggaadeen tokko dur baadiyyaarraa eegaleeti xiqqoo waggaa dalagate harreetti buna fe'ee dhufee dummugaatti dukaan xiqqoo takka banatee miizaana kaa'atee buna bita buna san walitti daddabaleetii san booda miica takka machaaraa geessee tiraaktarii fe'ee geessa takka gaangee hanga 30 takkaan gaafa xiqqoo achi wayyaa miica taggaleemi bukaara banata san booda dirree dhawaatti fe'ata dirree dhawaarraa amma asuma cinnalaa kiitee jechuudha if the guys who are running the country today have some experience or listen at least to the business people arra corridor limaati yani mana nibraarra jirtu hunda diigani diigan because the real economy of Ethiopia particularly the commercial aspect is on the street sandinan you are destroying the entrepreneurial class you are destroying the merchant class is probably less than 10% of Ethiopian population what Abiy is doing in the name of corridor limat is really destruction of the merchant class ይሄ ካለማወቅ የሚመጣ ነው በተወሰነ ደረጃ አለማወቅ ደግሞ ኤክስፒሪየንስ ከማጣት ነው የሚመጣው therefore ፖለቲከኛ እንዳይነግድ ዲስከሬጅ እንዳታርጉ እንዳውም ሰርቶ አሳይቶ እንዲገባ አስገባ ኢንከሬጅ ማድረግ ያስፈልጋል ነጋዴዎችም ግቡ ወደ ፖለቲካ ውስጥ ስትገቡ ግን የህዝብን ንብረት ለመበዝበዝ ሳይሆን በንግዱ ዓለም ያካበታችሁትን ዕውቀት ከዜሮ ተነስታችሁ ሀብታም የሆናችሁበትን ዕውቀት ሀገርን ከውድቀት አንስታችሁ ሀብታም የምታረጉበት ለማድረግ መሄድ ጥሩ አማራጭ ነው so I think gaafin ati maaliif akkana gaafattanii naagala garuu yeroo hedduu waan deddeebi'anii arguuf san irratti fuulleeffachuun gaarii ta'eeti yaada gara gaafii siiriyaasitti hoggaan deebi'ee Misbah one of the veterans here the regular he does eegan gaafa dura argee irraa kiiloo gara 60 dabaleetiin sanirraa gadi irratti ammallee dabaluu jira he has been there kiiloo takkan daballe so is you know one of the things about this story is when I go I see people who never give up resilience
Gaafa qabsoon hawwitus, gaafa qabsoon qabbanoitus, there are people who remain constant, who remain committed to it. And that is really my fuel. Sometimes, when you discourage nama goda, yeroo akkasii namoota arguun kun waan gaariidha. It was good to see you, Misbah. Gaafilee ati kaafte yaada kee kana kaafaa inni deeggaraa. Yaadni kee kun kaafaa wajjin ni deemaa. Yes, kaafaa maaliif dhaabata? Qabsoo nagayaatiin Itoophiyaa mirga uummata Oromoo, Itoophiyaa dimokiraatawaa fi federaalota keessatti mirkaneessinaadha. Akkasimi anis kan hin amanu kanuma. San akkamitti argina ka jiru bifa adda addaatiin kan itti deemnu ta'a. Yeroo hedduu waa'ee kophummaa kiyyaa kun nama yaachisa. Gaafa qabsoo qeerroo sanis kooma deemtu osuma jaan akkasuma goonu bikkaan geenye. Amma immoo san caalaa we are more extended. My role is to provoke. Not everybody should do or could do what I do. It requires experience. It requires some level of tolerance. Also, resources qabnu. We have learned to use our resources wisely. Kenya yeroo qabsoosan Eliyaasii fi Muhammad Abdooshii fi namoonni ammallee gadi hin babaasin. Few of you, probably Atlanta waan jirtaniif, you might know how critical they were to what I was doing. But the larger population didn't know. Therefore, the regime did not target them. So, we were able to minimize cost. Amammo, our dependence on them has decreased. We have various teams, who do the operational work. My job is mostly analytical and provoking. Consider me the communication arm of what's going on. The communication arm of what's going on. I'm not dismissing what you are saying. It's valid. But bear with me. Give me some time. Obboleettiin gaafiin kaafte yeroo Oromoo biyya bulchaa jiran kanatti namni dhumuun kun akkuma yeroo adda addaatti jetti rakkoon uummanni keenya ammarra keessa isa dabo bifa lamaan. Tokkoon murni maqaa uummata kanaatiin aangoo qabatee maqaa uummata kanaatiin biyya bulchaa jiru Oromoo saamaa jira, ajjeesaa jira, diigaa jira, hamilee cabsaa jira. Bifa kaaniin immoo maqaa isaa daawwatee qabatee ummatoota biraa saboota biraa miidhaa buqqisaa dhiitaa ajjeesaa jira. Ifirra taa'aa ilaalaa jiran. Ta mootummaa Amaaraa kan dur dhiisaati. Mootummaa Tigree haa fudhannu. Mootummaa Tigree kan jedhu mootummaa Wayyaanee waggaa fudhanne. Mootummaa Tigreetu nufi ta'ee jechaa dubbachaa turre bara. Garuu uummanni Tigree harka baasee Mallas Zeenaawi fi garee isaa nutti as argine. Murna xiqqaa tokkotu wal jaaree dhufee aangoo qabatee maqaa uummata saniitiin dhiiga dargaggoota biyya saniitiin aangoo qabatee biyya saamaa dhiitaa ture. Arrallee uummanni biroo kan sirna amma jiru kanaan dhiitamu sirna amma jiru kanaan dhumaa jiru akkuma nu dur laallu sanitti ilaalaa jechuudha. Kanaaf nuti balaaleffatamas jirra, beelbelaas jirra biyya keessatti. Uummanni keenya miidhamaa jira. Kanaaf wanni obboleettiin kaafte gaaffii sirriidha. Kana gochuudhaaf wanni marii kun isaa gaggeeffamu barbaadeef bifa lamatti yaalamaa ture akkan marii kana eegaleen akka gaaffilee kakaa turan amma fooyyaa dhufan malee. Gareen tokko lakki akkamitti jara kana akkami Oromoo jettaan akkamitti hin jenneen kaleessuma ilmaan abbaa gadaa jennee sirriirra keenye. Kun immoo maaliif mootummaa Oromootiin tuyita jallatus hamuutus keenya hamaa ta'ee kan hojjeesu maqaa keenya nama ajjeesu akkam calliftee ilaalta. So responsibilitiin sirna sana irratti dhiibbaa godhanii Oromiyaaf Oromoo keessatti illee miidhaan ajjeechaan akka dhaabatu
hanniif saamichi maqaa keenyaan ajjeechaan maqaa keenyaan uummattoota biraa irratti illee geggeeffamu akka dhaabatu gochuun dirqama uummata kanaati. Primarily garuu qofaa miti. Biyya san nagaa fiduun, biyya san deebiseen ijaaruun Oromoo qofaan ka geggeeffamu miti, Oromoon qofti ka danda'ullee miti. Dirqama keenya qofallee miti. Garuu gahee leencaa akka uummata bal'aa tokkootti, uummata lafa bal'aa irra jiru tokkootti, uummata lakkoofsaan guddaa tokkootti gahee leencaa, dirqama leencaa qabnaa jechuudha. Ibrahim kana haaftee waa'ee manguddummaa Jawaarii ergan jetteef hangammaa ilmaan dhiiraa sadii malee durbaan qabu manguddummaa nama na ergan. I'm trying not to answer it, yeah. Dhugaadha. Jaarmootatti manguddummaa ergatanii jiran. But they don't mean it, by the way. They don't mean it. Biyya sanitti tokko tokko irraan baratu. Ijoolleen amma angorra jirtuun abboota isaanii ka qaree angorra isaan kaa'ee tursiisee maal godhe isaan irraa barachuu dhabuudhaan dongora guddaa hojjetaa jiran. Profeesar Mararaa Makana mee waan inni gaafa Ihaadeeg jechaa ture osoo dhaggeeffatanii warri TPLF balaan kun hundi isaanii biyya kanarra hin ga'u ture. Waan amma dhiyoo kana dhufanii waywaatanii abaa'oo fi kaafaa'oon koottaanii mari'annaa jedhaniiti manguddoota kana yaamanii manguddoonnis walitti dhufanii biyyarraa uummata walitti qabanii dubbiin tun dhufte gaafiin Oromoodhaa maali? Nagee akkamitti finna jedhanii mari'atan jidduu kana. Sarara hundaa'aniiti falli jiru. Oromiyaa irratti nagee fiduudhaaf lolli Oromiyaa keessaa marii waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaatiin dhaabbachuu akka qabu. Nageenyi waaraa akka dhufuuf immoo mootummaan hunda hammate mootummaan ce'umsaa sadarkaa Oromiyaatti akka dhaabatu gaafii ijoo dhiyeessaniif jechuudha. Gaafileen kun haarayaa miti. Gaafa biyya gallirra 2018 irraa kaafne akka dhuunfaattis akka gurmuuttis dhaabbileen kunis kanneen birootis gaafa gaaddisa hooggansa Oromoo jennee dhaabnees ejjennoon nuti qabaachaa turre kanuma. Siyaasni Itoophiyaadhaa, siyaasni Oromiyaadhaa humnaan wal cabsuudhaan nageenyi, misoomni, dimokiraasiin dhufuu danda'u, aangoon hidda gaffageeffachuu danda'u hin jiru. Yaada jedhuun tarkaanfachiisaa turre jechuudha. Didanii amma immoo waggaa gamaa gaman alululaman dhufanii waan kana deemu jiran. Akkuma ammaa isii jedhu dubbii bahan dhoorgan gala dhoorkan malee. Kanaaf wanti deebiin kennameefis okay. Mari'achuu barbaaddanii here are the red lines. If you want serious conversations, sadarkaa Oromiyaatti ka godhamuu qabu tokko lama sadii. Sadarkaa Itoophiyaatti ka godhamuu qabu kajamu lafa kaafeefii jira. But we have to go beyond Oromia. Dhagayaa jarana. Biitii sun bikka cinaa tokkoon qoybanii cinaa tokko dhiisan hin jirtu. Kibba qoybitee kaabaan siyaasni amma biifaa oofuu barbaadan tokko ni jira. Warri kaabaa kun nukka'e warri kaabaa kun silaa maaliin barbaadanii South Alliance uumuu qabna Oromoo keessaa fi saboota biraa wajjin wanni akkas jiru hin dalagu Itoophiyaa irraa keessatti. Biitii akka hubboo lafa baxala godhaniitti faffaca'aa jirti. Either we have to strive to bring comprehensive peace to all of Ethiopia, or there shall be no peace anywhere in the country. The state is fragmented. The society is fragmented. Akka duritti Itoophiyaa dur zamana Haile Sillaasee zaman dargi Eertiraan waggaa gubattu Goojjaan Baalee fi Wallagga nagaumaan jiraachuu danda'a. Harargeenii fi gammoojjiin Baalee waggaa gubatu kun nagaan jiraachuu danda'a. Amma akkasii miti. Amma lolli biyya hunda jira. Ibiddi qaama hunda keessa godhamu jira. Haala san keessatti Oromoo sossobatanii Oromoo walitti qabatanii ibidda naannoo Amaaraa itti shidaa deemnaan hin danda'amu. That was the assumption in 2018, 2019 when we said no.
Gaafa lola Tigraay banuudha deeman hin ta'u. Lolli Tigraay kun qarqara fiixa san irratti banama isin fakkaata malee biyya guutuudha kasaarsa gaafa jennu dhaga'uu didanii. Then what? We end up to $8 billion in the red. What? 1 million people and catastrophic collapse of our diplomacy. So now, gama Oromootiin paartiileen akka paartiitti waan dhiyeessantu jira. Akka ummataatti immoo wanni ummanni keenya dhiibuu qabu Oromiyaa keessatti qofa osoo hin ta'in qaama Itoophiyaa hunda keessatti nageenyi akka dhufu Oromiyaan osoo naannoon Amaaraa lolaan gubatu Oromiyaan nagaa argachuu dandeessu hin jirtu osoo Oromoon dhibbatti walii galtees. Abadan this is not possible. We need a holistic peace through the whole of Ethiopia. Kun dhaamsaanii qabuudha jechuudha. I think as you got the question that Sheikh raised is very important. In Ethiopia today, peace should be the #1 agenda in every elder's mind, in every religious leader's mind, in every young man's mind, in every businessman's mind. Not out of some wisdom, not out of some altruistic view, because the war has touched everybody. If you are a businessman, today you are facing bankruptcy in Ethiopia. If you are a teacher, you cannot feed your children. If you are a farmer, you cannot harvest your crops. What is the common denominator to all of these problems? You know, my mother goes to visit her family for a worship from Adama to the countryside regularly. But now she cannot because somebody will kidnap her. Maal naan jette beektanii? Siitu balaa tan hunda nuuf fide. Jarri duraa sun yoo dubbannee nu hidhan malee afaan qabannee deemnaan nun tuqanii. Amma bar waan ajaa'ibaatii jira biyya san keessatti. Kanaaf I think what is really important is the #1 agenda, because what do I mean by peace? One of the thing is to make sure we silence the guns. In Oromia, in Amhara, we need to work towards stopping the ongoing fightings. 1. 2. We need to ensure no new fighting erupts anywhere. Please, believe me, I study this thing like a doctor studies a patient. That region cannot survive another episode of war. The hostility, the escalation of rhetoric between Asmara and Addis Ababa is extremely dangerous. We should not allow them to take us to another war. While we work, we pray at all sides, primarily the government, but also the rebels, to end the conflict in Oromia and Amhara. We need to make sure the political division in Tigray does not lead to a factional fighting, which will immediately invite a fight between Eritrea and Ethiopia. If the TPLF factions, if the political division within TPLF spreads into the armed forces, the TDF, and the TDF start to clash, immediately the federal government will intervene and Eritrea will intervene. Then we are going to have a bloody fighting, a resumption of the 2020 fighting at a larger scale. Mind you, Sudan is no longer there. Somalia has not recovered. Ethiopia is failing. Then we are going to have a chain reaction that will engulf every human being in the region. This is not politics. እዚህ ጋር እያልኩ ያለሁት ጓዶች
የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም። አሁን አንዳንድ ኃይሎች የህልውና የምናምን እንደዛ አይደለም። ትሩሊ የህልውና ጉዳይ ሆኗል እዛ አካባቢ። ጦርነት ከእንግዲህ በኋላ እዛ አካባቢ የሚቀጥል ከሆነ እየተካሄዱ ያሉ ጦርነቶች የማይቆሙ ከሆነ አዲስ ጦርነት እንዳይፈነዳ የማንረባረብ ከሆነ የኦሮሞ መብት፣ የሶማሌ መብት፣ የትግራይ መብት፣ የአማራ መብት የሚባል ነገር ቀልድ ይሆንና ባይዘው ዛሬ ከኦሮሚያና አማራ ውስጥ people don't want to hear about Oromo or Amhara rights. People want to hear about end of war. Because the kind of war that's being fought in Ethiopia is so brutal, so ugly. You don't even know who is fighting who. Lava the right and Betani Salali case. Waran Gora Afuri Gora Shaniti to Ganta Sindra Wolora. Mootummaanu bartakkaami amma ka jirtu. Mootummaanu waraana adda addaa qaba. Privatization of security forces, fragmentation of security forces, fragmentation of armored groups has turned rural Ethiopia into a hell on earth. When you add another regional dimension on this, then you will have extreme difficulty. I think you should continue to pressure. You should attend every meeting, not the only one I'm attending. Mootummaan isii dhufe walgahii dhaqaa jiran. Humnoonni Amaaraa yoo dhufanis dhaqa. Humnoonni Tigraay yoo dhufanis dhaqa. Lolli haa dhaabatu jaa. Because wanni durii qabsoo turtanii bilisummaa, Oromiyaa, Dimokiraasii. These things have become luxury because survival has become the essential issue for the people in the country. So ideally we should focus to end the war, prevent wars. Then once we have succeeded in silencing the guns, we go towards negotiating a new political settlement that will pave the way for reconciliation, transitional justice, so on and so forth. Then we can talk about economic recovery, reconstruction of the destroyed part. See Tigray in Tamalkatu. If you take Tigray, you know, it's a tragedy what's happening in that country. So you have a Tigray where TPLF fought 17 years. They came to Addis, they elected the region. They are waiting for some dividend of their liberation to uplift them, some symbolic development here and there, but fundamentally, the human life in Tigray hasn't transformed. When they were forced out to Addis, they retreated back, then we have a new war. The region was devastated. The infrastructure was devastated. Okay? There was ceasefire, there is humanitarian aid going on, but the reconstruction, rebuilding of the region hasn't begun. Now the people of Tigray are facing a new war. Can you imagine? Your house is burned, you are sitting under a tree, you are hoping to rebuild your house, then you start to see somebody is setting a new fire on the tree you are sitting under. That is the prospect of the people, what the people of Tigray are facing. And these people of Tigray are not residents of some, far-flung island. They are integral part of the Horn of Africa. Anything that happens in Tigray will affect Eritreans, it will affect Oromos, it will affect Somalis. So that's why we need towards building a broader coalition of peace advocates who push all segments of the political class towards silencing the guns and towards bringing their political differences to a negotiating table. I'm glad you are here. I wish I have the energy to go further on this. I will continue to speak about it. You can count on me. One message for the community you are coming from, for the Eastern Ethiopian people. The current provocations around Redawa, Harari, Moyale
are aimed at instigating the deadly violences of 2017-2018. Wanni ani isinit himu dhalattoota baha Itoophiyaadha. Ka Somalee, ka Hararii, ka Oromoo. Rabbi ijaa dongora biraa keessa hin seenina. Balaa jarri amma duraa dalage akka itti qoorsine nu warra achi ture beeka. Miskiinni meeqa hubatee, miskiinni meeqa buqqa'ee. Reefu maal jette ijoollee takkaa jira kan amma dirree hidhaa jirtu. Ummata walii araarsinee gumaas irraa kafallee hanga ammaa hidhaa jirtu ijoolleen san. Ammas ijoolleen tun ba'uudha qabdi. San qofaami. Sheenii ni beekaa ni beeyta. Rakkoo dirree dhawaatti uumame akka itti suuta yeroodhaaf illee taatu. Furmaata waaraa akka hin baafne dhoorkan. Waggoota 6 dabre kanaaf at least almost 7 years.